Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keessan gola jirtanitti bakka jirtanitti daran dachaadhaan siniif haa baay'atu siniin jechuun barbaada. Uummata qaalii biyya keessas biyya alaas teessanii qophii kana dhaggeeffachuu kan jirtan galanni keessan guddaa naaf haa ta'uun isiniin jechuun barbaada. Tole egaa hordoftoota YouTube koo mara irra deebiidhaan maatii koo warri taatanii like, comment, share gochuun na jajjabeessan siniin jechuu barbaada. Warri maatii koo hin taane immoo subscribe gochuudhaan na jabeessan siniin jechuu mala. Tole egaa har'a waa'ee maalii gabaabsee xiqqeessee siniif jettanii yaaddu jedhu. Namni milkaa'an kamuu seenaa nama dhukkubsu qaba. Seenaa nama dhukkubsu kamuu xumura bareedaa qaba. Kanaafuu dhukkuba sana obsii milkaa'inaaf qophaa'ii kan jedhu fideen dhufe jechuudha. Tole kamaarree hordoftoota kiyyaa dhuguma namni kan milkaa'e hundumtuu seenaa nama dhukkubsa akka qabu hin dagatinaa jechuudha. Namni nuti kamillee bu'aa guddaarra kan gahe haala salphaatiin miti. Haala salphaatiin namni bakka yaade gahe hin jiru. Maaliif okkoleetu rakkateetu gufuun meeqa soosa gufatuuti. Halkan isoo riiba dhabuuti. Osoo boola'u osoo dheebotuuti. Otoo aduun isa gubuu otoo qurraan ahamuuti. Kanaafi wanta bareedaarra qaqqabuudhaaf har'a wanta fokkisaa bira darbuun waan hin oolledha jechuudha. Kanaafuu milkaa'ina bira gahuudhaaf obsa nu barbaachisa. Obsa dandeettii nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf yaa uummata qaalii namoonni baay'ee abdii kutatu wanta hojjetan irratti jechuudha. Kun immoo nurraan eegamu. Abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Wanti dabarre jira. Guyyaan har'aamee waa gammachuu argitee, waa gaddaas argitee, wanti hin dabarre hin jiru. Inuma darba. Wanti hin dabarre hin jiru. Maarraatis ka abdiin kutiin wanta yaaddi bira ni geessaati. Wanti fe'yoo si mudate mudoo keessana ilaalte duubatti hin deebi'in. Mudoo keessana ilaalte fuulduratti imala keetti fufuu qabda. Ani eenyu gadi jedhi of gaafadhu. Ani eessaan ka'e jedhi kadabarte yaadadhu. Ani maalan ta'a gara fuulduraatti jedhiitii sammuu kees gaafadhu. Yeroo sana deebiinii argatta tarii. Kanaaf har'a rakkadhe jettee waan yaadde dhiisuu qabda? Noo dhiisuu hin qabdu. Ittuma fufuu qabda. Kanaaf obbolaawwan koo waan isiniin jechuu barbaadu hojii hojjettan keessatti abdii tokko osoo hin kutatiin ni danda'ama jedhaati. Ni danda'ama jedhaa itti fufa malee wanti kun na qoraa jira. Qormaan tanatti baay'isaa jira. Hin dandeenye jettanii wanta yaaddan san duubatti hin deebi'ina. Fuulduratti deemaa malee jechuudha. Maaliif wanti hin danda'amne hin jiru addunyaa kanarra. Inni kaan akkamitti danda'ameef? Siif akkamitti si danda'amuu dide? Kanaaf kana laali kanaaf gaafadhu. Kanaaf amma sinii danda'ametti. Amma sinii danda'ametti. Waa yaaddan tokko amma galmaan geessanitti duubatti hin deebi'ina. Duubas ilaalina. Fuulduratti imalaa. Bishaan darbee waraaban jedha Oromoon yeroo ammaa dhuguma. Wanti hin darbin darba kabira guyyaan haaraa nu dhufa waan ta'eef guyyaa haaraa sana wanta haaraa qopheeffadhu. Kanaaf jabaadhu. Ani namaa gadi miti jedhi tattaafadhu. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaan isiniin jechuu barbaada.